Hai guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaatiif tan jechaarras waan haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. YouTube addunyaa kana guutuu irratti yeroo bantanii chaanala biratti isa jijjiirrachuu barbaaddan karaa YouTube Studiootiinis ta'e karaa YouTubein haala kana isiniif jechuudha. Kun akkuma agartan chaanalii keenya yeroo filannu haala kanaan chaanalii jijjiiruudhaaf yeroo yaallu jechuudha. Error nuun jaa haala kanaan rakkoo kana nutti fidaa jechuudha. Tap to try nuun jaa rakkoon kun maa irraa akka dhufee fi akkasumas furmaata isaa karaa salphaan isiniif hin ka'a. Akkasumas aappii YouTube qofaa miti aappii karaa istuudiyootiinis yeroo ilaallu karaa haaluma kanaan nuun jaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf karaa aappii istuudiyootiinis kallattumaan haa isin agarsiisu. Kana keessaa yooniin kallattii aappii istuudiyoo seenu aappii istuudiyootis akkuma YouTube naan jaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo seennu haala kanaan yeroo nu hubanu akkasumas jijjiirrachuuf chaanaalii gara biraa jijjiirrachuuf yookaan manaaj godhuudhaaf yeroo jijjiirannu chaanaaliin nuuf nayyamu jechuudha. Asirratti kunoo kan irratti ibsu kana keessa jira. Sana booda yeroo gara chaanaala biraa jijjiirru haala kanaan tap to try nuun jaa jechuudha. Furmaata kanaaf karaa salphaa ta'e akkamitti akka sirreessinu isin agarsiisa. Kana sirreessuudhaaf maal goona? Aappicha itti jijjiiruu barbaadnu simpilii update godhuudha jechuudha. Karaa gabaabaadhaan update goonee jijjiirrachuu ni dandeenya. Mee fakkeenyaaf aappii istuudiyoo kana update godhee isin agarsiisa. Kana godhuudhaaf maal goona? Jalqaba irratti delete goona jechuudha. Kana akkuma agartan aappii isa kana deletein godha jechuudha. Uninstall godha. Simpilii karaa keessaa hin balleessaa aappii kiyyarraa. Akkasumas YouTube'inis yoo haala saniin nu fide YouTube'is balleessuu dandeessan. Kana booda karaa gabaabaa Play Store keenya seennee Play Store akkuma agartan kanaan seenna. Sana booda yeroo Play Store seennu kallattumaadhaan haala kanaan nuuf bana jechuudha. Simpilii YouTube Studio search goonee yookaan ammoo aappii YouTube's delete goone san search goonee haala kanaan update godhuu qabna jechuudha. Yeroo kanaan install ni godha. Install godhee sana booda yeroo xiqqoo booda isinitti hin deebi'a jechuudha. Wifiin kiyya data fayyadamtu waan jiruuf kunoo haala kanaan yeroo hin deebi'u aappicha niin bana amma jijjiirrachuudhaaf jechuudha. Amma aappicha update godheetiin jira kunoo. Akkuma agartan amma chaanaalii jijjiireetiin isin agarsiisa jechuudha. Gama gubbaa irratti niin filadha. Simpilii chaanaalii yeroo filadhu haala kanaan chaanaaliin kiyya naaf sirraa'ee jira jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu guys. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isin like godhuun namoota birootiif share godhuu hin dagatinaa. Haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Waan ta'eef baay'ee galatoomaa dhaga'aan tura.